Shimallis Abdiisas. Wow. Baay'ee nas nama jedhe. Awwa Shimallis Abdiisa. Wow, Shimallis Abdiisa. Fayyaa ta'etis. Mul'ata isinitti hin gartanii hantuuta kana. An halkan edaa hantuuta kana argachuu jechuun nama waan caa addunyaa argate. Waan diinni namarratti hin dalayne, waan mujrimni fedhe namarratti hin dalayne narratti darge hantuunni kun. Jaran hirriba nu dhoggee uffata fixee. Mujrimni yoo bifa qabaate, diinni yoo bifa qabaate hantuuta kana fakkaata yoo jedhe soban ta'u. Uffata yoo gadi guuran uffatuma riphee akkanumatti ciise uffatuma wajjin hin argan. Meeshaa feete gadi guurtuun agartu. Halkan edaa sa'a 8tti rafe wallahi wa billahi. Mabraati na banii cim. Qilleetuma hundatti maxxaneetuma nima eegi. Na agarsiise ka Rabbi bakka inni jiru. Rabbi na agarsiise yaa Rabbi lakal hamdu. Yaa Rabbi lakal hamdu. Nama miidhaa hantuunni irra geessetu bara waan sin agarsiisu qoricha binna qoricha nyaatu. Waxmadii goona waxmadii sanittiin kalaayu. Bara kana akka waan namni jarana fileetiin nutti ergeeti. Amma akka edaarraa lafa kaayee diidamatti deebi'eetiin ilaalaa ture. Way ka'aa jechuu bara kama dhugaati. Way ka'aa jechuu. Sobiinsa inni soburra. Dhukata inni dhukaturra subhaanallah. Maraafuu warri hantuunni azaa isin godhe Rabbi akkanatti irra isin haa oolchu. In kolfu qofaan natti jira. Garuu baay'ee kolfee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota haadha Jaafar akkam nagaa fayyaa gaarii jirtanii naguma nagaa keessanii bakka nagaa taatanii addaan babbannee sababni addaan babbannee fi hedduu kana qofaatu natti jira. Yoo xiqqoma dubbadhee yookaan immoo yoo xiqqoma kolfee baay'ee waan nu qofaasisuuf viidiyoo waraabuu hin dandeenye sagalee qabuu hin dandeenye jecha. Waan baay'ee na tare waan sila irratti viidiyoo hojjedhu haa ta'u garuu mee har'a kana isiniif dhufe inni tokkoffaanii araba kan habashanantaniif malee waa biraaf miti sheekaroobeeti. Sheekaroobeen mootummaa arganii gammachuu fuula isaan irra jiru gammachuu isaan qabanii sheekaroobeen abiyyiin harka salaamata fudhanii yaani das nama jedha maaliif jennaan tokkoffaa nuti haanu miidhus haanu guddisus abiyyiin biyya keenyaaf jijjiirama guddaa buusee jira dhugaa yoo dubbannee jechaadha. Haa ta'u malee hamma fedhe gara tokkoon miidhamus gara tokkoon jijjiirama guddaa fidee jira. Amma garuu sanii miti dubbiin ijoollee mootummaan tokko gadi bu'ee ummata keessa biyya keessa jecha ummata keessa biyya keessa akkanatti dhaabbatee nama wajjin haasa'ee kolfee taphatee gattaa'ee yaada isaanii fudhachuun waan guddaadha. Duraanii mootummaa yoo jedhanii gurumatti dhageennaa TV keessatti ilaala akkanatti nama keessa deemaa hin deemu sodarraa jechaadha. Ani wallahi kana itti boone yeroo jalqabaatiif mootummaan Itoophiyaa keessatti akkanatti uummata wajjin naannoo hunda deemee akkana jedhu kun abiyyi ma argine jecha maaliif jennaa waan Oromoo ta'eefi gaddumallee taatu eegannummaa Oromoo waan ta'eefi kun sodarraa waan dalaga waan beekaniif waan Oromoo irratti dalaga waan beekaniif mataa ol qabatanii akkasitti Oromiyaa keessa ani naannoo isaanii keessa deemanii beeku. Oromiyaa keessa garuu kadeemu meeqa argine nama biraa dhiisati Junaydii Saaddoo ka yeroo sandiinii gurgurateeyyuu akkanatti hin deemu sodaata. Naannoo Oromiyaa mootummaa naannoo Oromiyaa ta'ee Oromiyaa keessa akkanatti hin deemu. Abiyyiin akka fedhetti biyya fedhe mee deema biyya Oromoo qofaa miti biyya Itoophiyaa guutuu keessa akka inni deemutti sodaata akka malee. Rabbiin isaa hatiisuu rabbisi isaa qajeelchu tokko kana inni biraa hosaas sa'aati wallahi hantuutattiin sun isin bichaa miti ani veelloo bitee Suudirraa galadheeni sanuu veelloo san Dubaay irraa xalabee Suudirraa galadheeni habaaboo isallee akkasumatti Dubaay irraa xalabee habaaboo bareeddu akkam bareeddu siniin haa jedhu kacila ittiin godhachuu dubee kaka na jalaa nyaattu seetanii biyye hanyaattu siini edaa isin saaxinii keessa galte guyyaa hunda huccuu nyaatamee ni arga garuu hantuutan argu huccuu nyaatamee ni arga garuu hantuutan argu amma gaaf tokko hin arge saaxinii keessatti akkamitti si ajjeesure dandeetti kamiin si ajjeesu wallahi lazim narakkiste hantuutattiin sun narakkiste akka malee tokko narakkiste alhamdulillah wa akhiran hin ajjeese مرزيت تقولنا
ما مرزي سنين هندوت واكيرا نقاف سوكو متسا ساتيني بني وبليتي يوجي لما كرامي كان سنون في سورة دعاني إيجا إن يتي مكرامي كان أفرع أجيسني الحمد لله رب العالمين إنها هنتو تجيشون بدولا هنتوتني واني أكا هنتوت أنا مميد انجرو أني واني أكا سينا بوش سنجرو والله العظيم هنتوت مدنو بدولا قبا باقي توكو سودادا أكمتو سنفكاتي yeroo tokko jidda haadha namitti bira dhufne yeroo san warri an bira dalagu yamboo jirani yamboo hojjedhaani warri yamboo jirani jidda dhufne yamborra yoo dhufnu guyyaa meeqa bulaa sawii bullee jiddarraa gara yamboo deebinee jecha yoo gara yamboo deebinu akkam nu goote antuutattiin edaa angolli kiyya achitti shintibeetiin isaa banaadha akkam isiniin haa jedhu shintibeetiin balbal osoon taane gubbaa hawaayaa jedhan sanii huno cufanii deemanii anu osoon cufin deeme foddaa kusheen shintibeetii hin seente edaayisiin seenteetiniin eessa jirti shintibeetii keessa jirti wallahi aniin argine alaa dhufnee abaya baafannee gola kiyya muka ifa kaafadhee abaya baafadhee mee shintibeetii seena jedhee yoo shintibeetii as ba'u waa gaarumaa dubbanatti hin jedhu seetanii rifadhe asuma cufee balbala shintibeetii iyye maa baati bishaan kushiinaadha waraabee qaawwan karaa jalaatiin balbala shintibeetii as baneetti naqa maa shintibeetiitti taphate shintibeetiin talafaa sana rukuta maanaa rukutamtiin utaalti akka malee kanatti shintibeetii illee xiqqishuu takka baay'ee in utaalti yaa rabbii kiyya wallaahi mana sammuluu aqawwaxe osoo manni arabaa xiqqoo taate gaafsanna dhagayani iyye imimmaan natti nafne والله أكا جولي دائماتي وقا سدد دراسي وقا سدد مو ساقل دور أكا جولي دائماتي إمام بوئي والله لازم أتشي الحمد لله ربي فقلني هاقاو وأكيرا هندوتي إرقسي هندوتي موتو إنو أنتالت عليها باسو إيريكم أنتالت عليها باسو أتشي بشان كان اتنك باسو سراتي أتشو مشنتبيتي سنتي bishaan shintibeetii nutti naqee sun shintibeetii sanatti dabarse indaga waan hantuuni na goote Itoophiyaatti akkasitti uffata keenyaatti asitti akkasitti na bochite jecha miqanyaan akkantuuta ammoo hin jiru akkisii ribxutti bar meeshaa keessa seente taananii a'uuzu billaahi minash shayxaanir rajiim akka malee ribxee dhookatti almuham inshaallah rabbiin nu aateessu rabbiin nu haa qajeelchu viidiyoo tokko argee obboleewwan kiyya viidiyoo intala takka نقاب فيديو حالا ميرا كيسا نسينسيسي كاليسا والله فيديو ورابا جدي كاليسا نرغي أكمالي كان قفان نقفاسيسي اتئيسي بايتو كو آري مودل لني نقاب وفتي نميتي سربو ويتو جرا سربو صون تايني إن سربو مجد أمامي رئين درنسا نميتي سوني أكبالي يعني أكمسينين حجر ولا حول ولا قوة إلا بالله akas godhata isa sani akkasiin istaayiliin akkasiin gootii quba isaatiin isa afittuu hamuukkata akkuma ta'e yani akka baalagee akhlaaqa ilma namaatirra moo islaama dhiisati kaafirarraa yuu kan bareenne jechaadha ani islaama ta'uu dhabuu isii hin beeku garuu niqaab uffatti fuulatti niqaab uffatti suuraa isii iskiriinshuutii godhee fudhee viidiyoo san immoo fiduu hin danda'ani waan akkasii waan rabbiin irraa na gaafatu guyyaa qiyaamaa waan rabbiin irraa na qisaasu والله فيو في بيكم سافي وكان مو فايدة دولارتي في انفيدو أبدا انفيدو فيديو سوني فيديو باقي فوقتها والله العظيم انفيدو باقي عاري يعني باقي دلني أكو متساعي جولي وي الربا يو الرب سيتو كومنتي وقلت نجال الوفي جولين أني بيكو كومنتي سينقوني لاليتو ما توي بقيت إيسي أكمتي جتا نقابك هبجاك أبو كان أفني والروان أكنا دلينو والله وبالله namni sin beeku eenyu akka taate garuu rabbiin si beeka laal niqaaba uffattee dukana keessatti badii dalaydee dhookattee eessumaa dhayxee rabbiin si arga rabbiin si beeka immoo maal jedhe oromoo yoo mammaaku nageenni gaaf maraa badiin gaaf tokko jedhe laal nageenni gaaf maraa badiin gaaf tokko rabbiin gaaf tokko si balleessuuf amma warri niqaaba uffattee warri nama jalaa dhookattee rabbiin jalaa dhookatu hin dandeettu وليس برري قديس برري ربي نجال هروقته والله وبالله أبدا هندندت مجايو تكوجر أبلي وانكيا
akkuma kana niqaaba uffatti bakka namni akka malee nama diiniif uffatutti se'an mucayyoon baay'ee duriyyee sagaagaltuudha niqaabuma kana ofirraa hin buustu niqaaba miti gwaantii harkaa ofirraa hin buustu nu hunduu yeroo sanitti nu yoo san joolleedha bakka niqaaba uffatu bakka hijaaba uffatu hin geenne bakka namni hunduu maashaallah irraa jedha edaa mucayyoon baay'ee duriyyee tokko subhaanallah yeroo baay'ee yeroo maatiin isii mana hin jirre yeroo namni mana hin jirre warra dhiiraa fiddi jedhan dhoysatti beekaka yookaan mana dhiiraa deemti jedhan namni hunduu yoo akkana irraa jedhani a'uuzu billaahi isiin akkasin gootu jedhan gaaf tokko maal taatere subhaanallah rabbii kiyya isii akkasitti mana dhiiraa dhayxe isiin dogoggorri isii namni isiin janajjantee bira dhayxe suni nama diinii qabu niqaaba uffataa hijaaba uffataa akkanatti bareedaa akkamitti jedhe namichi edaa bakka garamta gabba'ee namni nama sattarillee rabbi biraanii sattarama jedhe namichi akkasumatti dhiisee biraa deeme garuu nama biraatitti himee mucayyoon tuni waan akkana irratti argee akkamii wanni sun jennaan la a'uuzu billaa jedhanii achi rabbiin duriyyee harka buusee duriyyeedha garuu nama amantii ofii beeku duriyyeedha mucaa baay'ee duriyyeedha miidiyaa irratti maqaa isaa dha'uun barbaadu mucoolleen nama biyya kiyyaatti maqaa isii dha'uun barbaadu ammallee miidiyaa ni fayyadamti ni jirti ni dhageetti ana jalaayyuu dhufte mucaanis ni dhagaa garuu gaafa tokko rabbiin akkam isii godhee subhaanallah mucaa san harka buute mucaan duriyyee irraa boodate duriyyee isiniin jedhu duriyyee irraa booda akkasitti mana isaa dhufte isii uffata hunda yaafatte qaama qullaa isii jirtu akkasi balbala banee ummata safara sanii muluu waame mucoo san isii saaxile argitanii jedheen waan niqaaba fi hijaaba jalatti isin dhookattee gootu nuti duriyyeedha nuun jedhanii niqaaban uffannu nuun jedhanii isin garuu niqaaba uffataa waan isin hojjettu laalaa jedheen argitanii rabbiin gaaf tokko nama saaxiluun isaa hin oolu wallaahi hamma feete yoo tutte namni badii dalaydu dhookatte nama jalaa dhookatte malee rabbiin jalaa dhookatu abadan hin dandeettu kanaafuu billah ittaqullah rabbii keessan sodaadha ittaqallah wallaahi ijoolleen shamaraa tarii biyya keessanitti yoo biyyaa baatiin bahinsan kashlabbee ta'uu dandeettanii ani hin beeku ijoolleen maatii akkamii akka guddiste hin beeku akkamitti akka namni hedduu yoo dubbatu jaahilummaa keessa turre imurratti dhufnee barannee jijjiiramne jaahilummaa keessa turre ilmi namaa akkamitti jaahilummaa keessatti guddatee tura ani wallaahi na dhiba yoo ijoolleen akkas jettu kana hin dubbadhu yaani keessa kiyyatti akkamitti jaahilummaarra turanii keefi ani haadha fabbaan isaanii hin baranne haadha fabbaan isaanii barnu haadha fabbaan kenna osoo barumsa aliif hin jedhin warra diinii baratee quraana baratee wallaahi ani wallaahi wabillaahi haadha fabbaa kiyya akkanumatti irratti arge ka quraana qara'an ka salaatan maatii kiyya guutuu ganda kiyya guutuu abbaa feetan yoo barbaadan gaafadha arbaa guuguudha hajuseen bakar jedha namni akaakayyuu kiyya hin beeynen jiru yoo arbaa guuguu taatanii abbaa kiyya namni hin beeyne hin jiru sheemusa jennaa wallaahi akkanumatti ka salaatan isaan arge akkanumatti irratti guddadha jecha ijoolleen hedduun wallaahi imoo kanarratti dhufnee barannee jaahilummaa akkam keessaa baanee dukkana akkam keessaa namni akkamitti dukkana keessatti yaani ka heerumee ilmoo argate faanti yoo akkas dukkan dubbatu animmoo akkamitti dukkana keessa anan fakkeenya fi wallaahi akkanumatti itti baradhe salaatallee taka jennaan umriin kiyya 7 yoo ga'u salaatuna ajajanii 8 9 10 12 sila seerumaan sirriitti salaata ani seera isaa eeggadhee waan isaa guutee ودعاء يعني والله لا جائزة يعني بقى انت حزبه باقي جولي حدوسي تحزبه كيف يعني ايش مزين ننجرو فكين فنما دراني جت هذا قويا جماعة كتبا ردا اقول اني عصري صلاة زوري بودا صلاة عصري بودا صلاة فجري كو فنمني كدا وفي كتبا واني دعاء لي تكيسو واني جتو إشهاي بودا فكين يفهم منو برتي سلانة جسنة إشهاي يوم سمنا تنقلوا مزين اللي منو مكين نبرا أشومتي دا أن تقول أني قرصة عالمني تقول ربي رحمة إساني هقول أما جرفول ربي ديماني إساني ورد إيرا برسيساني جارتين إساني ورد شمرا برسيستي حدا كين نرا أبا كين نرا أبلي وان كين نرا
akkamitti akka wadda'annu akkamitti akka salaannu akkamitti quraana akka qaraanu ani amma ijoollee teena keessa dantaati naangalin malee ijoolleen teena taa hafiza quraana taate hunduu biyya jiraatte ani wallahi warri akkas jedhu kun qalaalin ajaa'ibsiisu tayyoo isaan akkas ijoolleen isaanii san caala jaahila jechuudha ka كيف يعني ما أدري والله يكبدل قرآني صحيح نما ربين قال شيء في قلا نما ربين دبي فكم كي يتري وأنا ما وقامك إما قراءة أتوم مجربك السنة الحمد لله على كل حال وأنت صلاة وأنت جربك قالوا نما جاهل مرة ثري ليش جت كسيجر أي رواء الرديب يعني جاهل ما كم يكسباني يعني إيش طيب أكاكيو لساني أكون لساني هن ثلاثة جت شادا والله كبدر أنا أكاكيين كي بكري أنا موسى كبلاي كبكر بكرين كوني أكاكيو باكي هتنافع أكاكية ده أكانت تمني تكسهنة تي سماه جدني يا ربي أرجوبات جدني سي أبرا فلاني جدن حراركي كنا كذاني هنقلو أروسين تونيو دي عالم وفكر سانقاباتين هنقلو جنا لكي عالمني دين بيكين ننيت إسا كنت تقولي جدي أكاكيو كي حاج عبد الله مسو جدن حاج عبد الله محمد علي جدن نمني أرباغوكو بيتن هندوني بيكني أتشت تقلشن جدن منا أبا حدثية كندا سنتي أينو تقلشي أكاكيون أبا كيا إرجسي يعني أكاكيين كيايو nama diini beeku nama quraana qara'ee aalima akka naannoo kennatitti amma akka ganda kennatitti keef namni jaahilummarra turre jedhan maadri wallahi ani ijoolleen hedduu yoo akkana jettu akkamitti akkas jedhan jedha yaani diiniin kun osoo amma babal'ataa dhufe okay quraan amma imura qaqallate baratuun babal'ate malee akaakayyuu akaakiyye kennarraa amma fakkeenya fi haati kiyya abbaan kiyyaan akkanumatti isaan uf baladhe ka salaatan ka sooman كقرآن قرآن أبوك يا والله هكذا ما تسان أرجع عندهم مقاك يا رايو يسان نهيمني ويا كميسها جنم أرجع على التجاف سنة نمو سورة زيتون سورة والزيتون وتورسيني وهذا البلد الأمين سنقر عجرة كذا سورة مسني راكاسة زيتون ستباسة عندهم أدارنا أبوك يا توكو زيتون ملينا وامن زيتون ننجرن إن كيف يعني يروبا جاهل مرة كاني أستي بهاني يمو كانت أفني جاهل مرة ربي رحمة السنين هقول إذا كان هم برحة فبانك سنين سنة جتشارة لا حول ولا قوة إلا بالله المهم بقى ربي جاهل ما كيسا اسم باسي بقى جاهل ما كيسا باتني warri ammallee akkana dalaguuni warra jaahilummaa keessatti hafi jechaadha niqaaba ka uffatanii fakkeenyaaf ijoolleen suudii jirtu seera suudii sodaatanii ani ijoollee hedduun arge suudii keessa yoo dhufanii araba bira yoo ta'anii araba san sodaatanii yookaan seera araba san sodaatanii niqaaba uffatanii erga suudii keessa deemanii niqaabas darbanii hijaabas darbanii nama surriin qofaan deemuun arge nama hedduu jecha nama keenya ijoollee makeenya ka beeku jalaani laa ilaaha illallah gubbaa maashaallah deemanii المهم أكفتت ديما أنتو حرة أكبر بعدن قارو والله وبالله ورب الخابة نمني نقابة أفته نقابة سنجلت بديدة ليتو والله ربين الدنيا آخرة ليس ملكيسو هم ملكوفتو لي مالي في بيتها أتنام الأوكت مالي ربي كالك آهن أوكني ربين سي أرقى وان أتدا ليدو تكتكها إسيتين سي أرقى والله وبالله مجأيو سني أن فيديو سلالة ترى إسرائيل اللي وري تيك توكي هنك أو مالك كانت على تودي دور فيديو سلالة والله باينة تلقى إسينا كسيتة نقابة تري مقابة ليسو فأملا يكان نقابة واجد لا حبيبتي نقابني نقابو ما وانتيني تأنجر قرو أتي كسارة جندلما كسارة الدنيا في آخرة اللي كيسجلت يا وبلتكية والله العظيم تكها تويبتو كيف نمني نقابو فتي نقابة جتشون بر والله أنا قابة نقابة هفتو قمت شرع إممان قابة شرع أبدأ إجكية والله وبالله ما ننجل أنا عبونك يا زيتو تجي ننجل أني نقابة كان فيت أنباستو وفتت إيسو من ناس التفوسي وياهي وفتت ننجل أني لكي ننفت أجلين قابة دو إيك أبريس هي نقفة نقابني كنا الرابع أجلين الحمد لله رب العالمين يومو ننفت نقامني بركبة جارة
مين نقاب وفتة بيكين نكيس فريم تنامني سلامة سفون وف حركة نمنو مان دوران أتي سلامة فوتو نمنو مان دوران أتي بيتو سيجبت وف حركة سفون وف ست ديما هنديمو يوتف ما حركة بالاستي حركة أفتنا غاغا فتو هنديم نمالي أبان في أمانتي في إيهاك أباتو كبجاء أبر dubartiin niqaab uffattu dubartiin hijaab uffattu kabajaa isin qabdu namni tokko hin qabu bar niqaab hagana kabajaa sitti godhe kana ati kabajaa irraa buuftee ittiin sirbita ijoollee hedduu fuulatti uffatanii niqaaba waa meeqa kun hin dannasa kun waan argi haasa'a yaa ki rabbii keessan sodaadha a'uuzu billahi min shaytaanir rajiim ma adri wallahi ijoolleen akana TikTok irratti Facebook irratti baqa miidiyaan kuni bade miidiyaa irratti ol bahanii akkas laaqan kuni na ajaa'ibsiisa gin bultii jaaratanii yaani jaarsanii qabdanii ani wallahi osoo badii takka waa hojjedha waa balleessa jedhe uffiyyuu salfadhaa of bira darbee abbaa jaafee maal naan jedha ne fakkeenyaaf seenaa isinitti hima an guyyaa takka suuraa ulfa kiyya jechaadha uffata uffadhe uffata raayoo ta'e malee uffata kiyya irraa orraree ani agarsiisee beekana fakkaata abbaa jaafetu Allahu aalam yaadu garuu hoo agarsiises wallahi wabillahi an guyyaa takka namni ulfa isaanii kana yoo daa'imni garaa keessa fiigu kana orraranii viidiyoo waraabanii orraranii suuraa kaasanii ani guyyaa takka wallahi orrareef suurallee kaaseen beeku ija kiyyaanuu laaleen beeku maashaallah tabarakallah jedhee yoo daa'imni akkasitti fitititi jedhee garaa keessa taphatu harkumaan akkana qabee huccuma gubbaan laalee maashaallah tabarakallah jedhee dhiisa malee amma kaleessa namichi konkaan sunilleen jaarsa jedhanii yaani ani jaarsa kana rabbiin an agarsiisne jaartii isaa ulfa isii daa'imni garaa keessa taphata irraararee agarsiisa ulfa bira taree qaama isii ooraa agarsiisa يعني كان جارس جدني والله جلتاون ما أدري والله أعوذ بالله الحمد لله رب العالمين كان اللي جارس أبا وراتي جل إبرتاو إسينو يو كاميرا تكابيتني فيديو ورابو ليش ورابمتيف دبرتي ما ألفاتو هاتاتو ألفته هاباتو وري فيديون على قدي بقى أكنت هيجراني هاي بدي دليدني إرجع دليدني ما فيديو أف ورابدن أما نمشي سوني جارتي سالالي محمدي كي يجر أمو محمدي كي يجر يوني ججما والله زاينة بال جار سكسي سني كنو منا يا جولي شمركين والله منارك سني تيافا هيرو ما على تيافا تو جار سكسي فكتها ججما يعني بق أمل بلاشو ججما يود قلت ججما الله الآن استغفر الله العظيم استغفر الله والله ميرك